Abbaaf caalaa beekasii jiri qal. Inni afaan Amaaraan eefarin beeku na'u dubbachuu yeellam. Ingilizeenyaa tichilaalla. Yes, I can Ingiliffaa I dubbadhaallau. Zacaalaa is where around here. Zacaalaa obboleessa Khadiir. Yes. Go Zakkaraa warra Afandi. The next to warra Mahammadi. What is warra Mahammadi? Warra Mahammadi is the Soddaqiyya who was kaniin irraa fuudhee intala isaanii kiis. Abdullee na fuudhi. Maal jettee meerra deebii? Na fuudhiin jeeqa. Ati dhalaa taateen qaanfattu yeroo afaan guutuun na fuudhi naan jettu. Ati hoon qaanfattu kan tallistu hanga namni afaanii baafatu. Silaasiin fuudha. Gaaffii takkaan si gaafadha jeetiin sodaaddeessa fuudha. Wanti ati sodaattatu maaluma rakkoon qabuura gaafadhu siifin hima. Dur malee zabana ammaa takabdu hin jirtu jeetumaan si gaafachuu sodaadde yoo buutee fi akka jirtu dubrummaa. Dhiisi diyyaan buune taa'u jirti jabaatteeti. Akkamitti jabeessuu dandeessi hanga har'aatti himiif muuxannoo ta'e irraa baratu namni biraati. Of laaluu dhaqeetiin hospitaalatti buut jirti naan jee dokteerri ol deebisee naaf hodde afaan ulaati. Anchi maqaan kee eenyu ነው? የሚተዋወለው ወጠቅ ስሜ አይናለም እባላለሁ። አይናለም ሲፉዱ ሲፉዱ ማለት ምን ማለት ነው? ሲፉዱ ማለት ቬሎ ካየተኒ ሊሊል ነው። ከዛ በኋላ ልጁ ቡቱክ ጋብቻ? አው ባለስ? ለኪ አምባሌ ሚቲ እኔ ሐረርጌ ሄዳለሁ። yaa sheekha rakkannee maa rabbiin hin kadhanne. Maaltu si rakkise Abdulle? Edda dhaga'u maan hin bulle? Jireenyi nan jiraachaa jiru laalamee ija kubbaa miilaatiin silaa tilmaamame. Turte peenaalitii ta'ee ligooreen na daame. Rakkoon takka kuttu takkaa dhufa. Duraan ana qofa amma biyya cufa. Akka kenneef sanitti uummata Arabaa maaliif nuttis hin kennine sheekha rabbiin tan hin dhumne qaba. Hundi ofiif rakkata namaan qabu dantaa. Nuti yeroo jettu eenyu baanta. Ummatuma Itoophiyaatiin baana ka biyya guutu. Ka beelti piraankii gootee miskiinummaan shukkumtu. Ganaallee itti kan nuun taa'u uummata biyya teenya. Takka beeka rabbiin badiif hojii teenya. Maal balleeysine yaa sheekha? Xiqqoo dhabdan qofa beeytan isin uummanni Itoophiyaa dubbachuu. Guddoo rabbiin isinii kanneen hin beeytan galata galchuu. Sheekha tami guddoon qabnu nuti miskiina. Daa. Guddoo rabbiin isinii kenne takka ijaa fi gurra yooniif hin galchine shukrii rabbiif irra ni arganna jettanii hin eeginaa tan bira. Sheekha akkana taanaan ganaa'u rabbiin nu kennuun taa'u ati tanaafoo taa'u manni biyya teenya Itoophiyaa ka yeroo ifaan dhaamee dhufeewu alhamdulillah jechuu dhiisee jedhu. Maaliif na yaamte alagaa kilaasiin qaba? Barsiisaa caalaa piroojeektii dhaabbata miti mootummaa tokkootu qarshii guddaa isiniif kafallaa. Riisarchii tokko nu wajjin hojjedhaa jee akkamiin hojjenna moo ni dhiifna? Waa'ee maaliitti ni ulfaatti? Barattoota dubraa kan dubrummaa qabaniif hin qabne addaan nuuf baasaa maqaa fi baay'ina isaanii. Halakaatu ni ulfaatti akkamii adda baafna yoo ijoollee namaa iddoo qaqqabnee lallaalle barsiisaan baala keedhan nuun jettu. Naasii fi akkatti addaan baaftu tooftaa deem kilaasii dhaqii walitti qabi barattoota. Eegaa walitti qabe boodoo. Erga kilaasii keefitti gama booda ittiin walitti qabii akka boru nafne ijoolleen dubartoota. Baruu fi barsiisuuf kilaasii dhaabnee takka lallaalaa ol lagaa boruu irraa ol qaqqabne. Numaa ati barsiisaa kan ajaa'ibaati. Hin gammadii wanni ilaaltu hin jirtu dubbiin isiif adda baati. Akkamii adda beeyna osoo hin lallaalle hundinuu fireendii qabdi osoo hin hirimuun jaalalle. Tan qabne dubrummaa boruu ni hunduftu. Ni agarta kun yoo nuti hin arganne riisarchii tana guutu. Barattoota barnoota keenya kanarraa xumuruun duratti namni gaafii qabdan. Barsiisaa namaa wal mormine weelkaam jechuun afaan Oromootti maal jechuudha? Waa'ee ana barsiisaa Ingiliffaa maqumaa hunda balleessitan.
isin kuta saddeet barachaa jecha wal kaamtu wallaaltanii akkamiirra wal mormitan. Weelkaam akkamii wallaalla barsiisa. Miikaa huccuu keessa kaayyatan jechuudha. Kun mana keenyaa ni ciisa. A'uuzi billaahi mina sheeyxaani rajim. Sammana keessanuu ni ciisa. Boru kanamne ijoolleen dubartoota dhaamsa tokko jira. Ergaa ariifachiisa. Dhaamsa maaliiti barsiisa? Barattoota dubrummaa qabanii fi kan hin qabne adda baasuu yaana walitti qabnee barattoonni dubartoota tokkollee na kanafne. Boru dhufuun dhaqqabu wayyee manaaf godhi yaa barsiisa. Warra keenyaa guuzo qaba. Qashaan godheetii geessa. Akka biraa lakaa jaartiin ta'e wayyooyte. Yaa Abdullee keenya maal wayyooyti ni duutee bara. Obsi. Guyyee eegganna malee numa duuna namuuti. Obsi takkallee nu dalaguma rabbiiti. Kanurra jabaa fudhatee silaa'uu deebisuu ho'i dandeenya. Haa gaafirraa nu awwaallee warra soddaa taasisaa darteenya. Lakkiin taatu taasiyaan irraa achi taa'u yoo barbaadde malee soddaaf jaartiin soddaa sitti haaru. Maaliif nutti aarti jaartiin soddaa isiirra jalqabne waan hin jirre taaddaa? Kayeega sirraa cufe sibbane ulaatana. Innummaan sirraa cufu si dabarsee fatana. Maalirraa jette Abdullee akkana? Rabbummaa yoo si dabarse malee fatana ajaa'iba qabdi taasiyaan zabana kana. Jaartii yeroo duute dhiiftee abbaa mana dubara qofa oliyyaa bobboonee mataarra kakkaayyatee saana. Hanguma baname cufuu furaa xiqqoo tana na bira yaa'anii guurratanii saana. Si harkachuu wayii lafaa isaanii waan guddoo dubara xixiqqaa kana heerumu jira manguddoo. Natti haaruu dandeessi jaartiin soddaa dubara dila kana gartee dubbiin ati reefu jette ammaan tana naa galte. Bakka adiisi manuma kiyya teenya taasisaa keessa laaltee na fuusifta bareedduu raasiyaa. Obsi gaayaa obboleessa kiyya duuti karaa keenya. Rabbii isii fuudheetu teessii caaltu siif kenna. Teessii caaltu nama jirti. Meeqaa jira teessii caaltu tatakkee jaanagarraan artuuf wallaaltu. Haasa'e haamaa callifta. Aduun nuddiite amma gala yaanaa kan biraaf deetiin kana fuudha saanaa kiyya kana nyaaddu mee arraan tana laaqana. Deemtee bakka. Eeniin deemaa duuti karaa keenyaa jajjabaaddu nutis lafa jirraa quba nu qabaaddu. Baalaa bare. Haa dhuga baantaana baaluma baree jibichi. Baaluma nyaata hashamashamno. Sinti na waaga. Haa ufaltuma agaana jibichi udaan butuk. Waagaa salaasaa shii haayonim. Salaasaa shii kuma soddomii na waadelle hin ta'uu na wattawu. Arbaashis. Jibicha gabbataan bataan dhufuk jimmataa shii argamu. Utaali dhiichisi burraaqi gammachu waliin uy. Maali har'a Abdullee maal taate ni maraatte? Maraatuu fi gammachuu ardan beeytu intal. Osoo niqinti asirra jirtu ana tuffatteeti kan lafa dhidhiittu. Michiyyoon ansii fuudha jennaan na jalaa diddeessan ni beeytaami. Eeniin beeka. Mabruuk isin mana dalee bar. Liqii biyyaa ugalchuu dadhabdee tanaaf jecha maa gammadda adawwicha. Yoo liqii ta'e dalagee siif dadhabe galchuu hin rakkatin siin fuudha hin dadhabu si gangalchuu. Abbaa dukkaanaa milaachii ni qabda. Maali boo milaachii jechuun? Shiggiree yookaan hadduu. Akkamitti godhuu deemta? Waan inni itti godhuu deemu maaliif na gaafatta? Milaashiin naaf kan hin deemtu wayya. Dhiisi gaawaan ati itti godhuu deemtu beekee nan dhoysini. Citaa naamuu deemtaami. Fedhuutu baanii muroo fedhichi taanii nama maas galchaati. Yoo citaa naamuu deemte sarduu reetii takka agabuu jira xiqqootti naaf kennita ijoollee si jala erguu. Boomucaa warra keessan radda walii dafa maallaqa ergaa jiru yoo baar kana cica'uu feete. Warri keenya laguban qabu jalaa badeetiin dhufe. Doonii irraan jira jiin bishaan baar gubbaa yoo meerguu baatan qarshii 100 walirra siinaa morma keetiif jilba. Warra keenyatti hin dawwalu qarshiin qabanii mana. Takka dabreetiin dhufe asittis na deebisee rabbiin irra fatana.
waan si baase tana mana atuu mufteessa guulee sirra cabsine mirkaana. Wanni na baase mana. Hayyee Poolisichummaan tokko na dararaan kanummaan akka keetii shugguutumaan mudhii keessaa qabu tanaan dhahee dhufe mormarraaf gateetii. Ati gaawaan namni taphaasin jiru dhugaan seen. dhiifama naaf godhi anaa si balleeyse maal qaba shugguutii yoo ol baaftee keeyse. Nama akka Oromoo garaa walit jabaatu an takkaa gareen beeku jaraaf kan biraatu. Ka biyyaa rakkoon baaftee asitti rakkifna wal dararuu malee dhaabbachuun beeynu wal cina. Hammeenya si jibbisiisu saba kee Oromoo qulqulleessuu qabda garaa keessaa dhuydee fasaashii fi Oomoo. Haa wal barru bareedduu eessaati kashtii. An bareedduu Wallaggaatii dhiirtee Harargeetun baay'ee naaf taati. Bareedduu Wallaggaa naaf taate siin fuudha dubrummaa akka qabdu deem fidadhu ragaa. Dubri Wallaggaa hanga abbaa manaa harkatutti dubrummaa isaanii hin kennannamuutti. Dhiisi taate siin fuudha dubrummaa akka qabdu ragaan kee guutuudha. Habtaamiidha jedhan Harargeetti dhiirri miliyoona meeqa qabda akkaawuntii irraa birri. Anumaan qabu birrii daha siifniin ta'a. Osoo maatiin koo dhufee hin humne girrigirri badii ija koo duraa erga hin qabaanne birri. Hello maamila keenya baankii irraa maal isin gargaara? Biyya alaarraa hin si dawwale Suudi Arabiyaa. Baga biyya alaarraa dawwalte galatoomii maamila keenya maaliin si gargaara? Lakkoofsa akkaawuntii kaniin miseejiin sirree ergeessan qarshaan garra jirtu laaltee. Laale. Maallaqni wayyaa irra jira biyya arabaa tana turree jira gallee funaaf irra. Maal abbaa keetiitiin fuuta galtee maqaa kee qofaa irraa hafe akkaawuntii tante. Akkami maqaan kiyya qoftiin irraa ba'a mee irra deebii sirri laali. Lakkii maqaa kee qofaa miti abbaa keetiitis irratti hafe. Maal taatee boocha obsa? Ree arabaa eegee maallaqaan an erge na jalaa bite mucaan keenya tokko baalage. Obboleessa keeti? Kun obboleessa maali Maammadoon biyya magaala galee dhiisee baadiyyaa caccabsatee duwwise akkaawuntii biyya. Akka nuti itti finne silaa beekanii maallaqa caccabsachuu dhiisinii hunkaasan maqaa. Udaan gaalaa harree akka dura baadiyyaatti maallaqa san ergina nuti warra biyyaatti. Dhiisi nyaatus itti naarinii obboleessa keeti. Kun obboleessa kiyya maali diqaala maallaqa dila kanaaf fixeena jala. Gamaa gamana eegaa yoom shurtaan nu qaba akka jirra kunoo isinitti gaba warri jannata seetan jiruu biyya arabaa. Amma oduu bal'inaa sabiskiraaybii osoo hin goone tokkoon keessan hin koflinaam. Sababni surree qaqallaa dhiifnee faashina gooneef babal'aa gurguddaam poolisii Oromiyaan nu jibbisiisee tan humna addaa jechuun nuuf gabaafteem qeerroon gammoojjiitii fi ijoolleen gandaam. Hojjettoonni humna ifaa elektiriika Itoophiyaa nama rooba kadhatu agarran osoo roobni hin roobne ifaa dhaamsuuf ori'aam. Oduu kana kan gabaase boodaan isinii fi maadda baase kunootaniin ja'uut tana ammaa hunu dhaamse. Aduureen takka dhiyoo kana afaan bariisam jidduu sa'a 9:10 halkan keessam hantuuta barbaadee dhabnaan mana keessam kan eegeen kutante kan akkanaa eessa du'aa ta'uun dhabuu silaa jiraan na dheessaa jette. Laaluuf doddoinaan mataa keessam hiixatee teestaan bashoo deem hantuunni bateestaan. Hunnatu uffataa jettee bashoon luqqaste keessa uffata baafatanii akka rafne qeerroon dargaggeessa maskootaan seenti bashoon taatiin beeynee'u mana keessaa. An duraanuu bashoo faranjii malee hin fadhuta biyya teenyaa tanaam daddabiidhatuni hin baranne ganaam. Yeroo fuudhaa aruusni guyyumaan galaa beera namaa dhalchisaa oluu daddabnee galgala jechuun miidwaayifariin ogeeyyiin hospitaalaa nuuf gabaasanii jiraniim edda yeroo deessisan intala abbaa caalaam. Tuwwaan himuun taanee nutti hin godhin jajuum mana isaanii dhaqeetiin agaree beera isaan ajajuum abbootii seeraatii fi bulchoota gurguddaa kaniinan kabajuum. Tortora kabajamuun akkanetta. Kan ta'uu barbaaddan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayibii godhaa hanga feetan kofla. Sabiskiraayibii gootee hin irraanfatin laayikii koflaan barbadeessinaa misaa'ilaaf taankii. Komantii barreessaa yoo qabaattan yaada komantii deebisuuf siif galee waada.
Hanqina koflaarraa gaastirik nu qabe ergaa xumuree awwaaniin katabe. Nu daawwachuu keessaniif galatooma galatooma.